Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jecha akkam nagee qabdanii jirtan isinin jecha arraan tana nama du'a nama gaafuma dhalatee du'aan isaa dhalaterraa yaada isinii ibsu dhufne namni isa eenyu jettan Agumaa Baay'isaa namticha jedhamu kana Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaliif akka inni tuqe kana gareen BeloTube tun yaada isaa qabdu haa ibsattu jechuudhaafi isinii dhiyaannee jirra saniifuu nu hordofaa isiniin jenna namticha du'aa kana yaada isaanii namuun ibsata asumaan nu faana tura. Hayyee Jamaal Mahammad mee namticha tortoraa kana mee yaadni kee maali maal jechuun dhufeeta mee ibsadhu hordoftoota keenya kanarratti. Jaaniin an jechuu barbaadu wanni inni jeesu waan malee wanni inni oofu sun akka gaafa duraa sanatti dubbootatti waan nama deebisaa takka waan hin taane waan Oromoo dubbootatti gana amata 550 dubbootatti deebisa. Waan akka isa waan ofuuf jecha sun Oromoon sabaa wal qoqqooduu hin qabdu Oromoon amantii wal qoqqooduu hin qabdu tokko dhiini tokko Oromummaan tokko sun namichi sun waan nama beeku maraataan jaa waan akka keessatti fayyaa hin qabu wanni sun. Saniifuu gochuma Oromoo adda facaasuudhaaf hojjetamee sun waan nafxanyaan hojjette gocha Oromoon akkana gii waan akkana kana gii jettee muusinnaatti kannitee maallaqa isa san hojjete malee sun waan Oromoo keessaa ka'e miti waan jiru qaban. Oromoon dhugaa san waan akkanaa ni hojjette jee yaada mataa kiyyaattis karaa kiyyaattu. Waan akkana kana hojjettu moo Oromummaan numaan dhiiga Oromoo qabu waan akkana kana sin hojjetu sunuma karaa malee jiraa'u inni. San maallaqa nyaachisanii dhaaba biraati jechuudha waan akkana ta'e. Muusinna Oromoo keessaniiti nyaachisan bifa Oromootiin beekaa waan deemuuf jecha. Hayyee nu godhatoomii isiniin jenna. Galatoomaa. Namticha Agumaa Baay'isaa jedhamu kana waan si dhageemin ibsitaa fi dura irratti maqaa kee eenyu akka taate sun hojjisse harkanii jiranii chaanaala keenyaatillee guruppii teenya Agumaa Baay'isaa namticha jedhamu kana mee yaada kee waan si dhageemin ibsatta dura maqaa kee himii fi achumaan maaltu si dhageeme namticha kana irratti mee maal ibsachuu feetaati. Nadhiisimee dubbumaa hin qabu arrabni kiyyaa akkatti bu'u hin qabu kana peeraamiidii moo peeraa kana ulluminaatii shayxaana nabiyyii kiyya sallallahu alaihi wasallam ha shayxaanni itti rifatu ha urjii samii ha baatii samii bakka lamatti adda godhe kana diqaalaa uumama bakka irraa dhufee hin beeku dhiifii isaatiifuu bar eegii shayxaanummaan tun itti dhagaamte akkanatti eegi dhalate booda hariifummaa isaanii jiran karte malee ifiifuu gaafa dura dhalatamu gaadhaa bu'u islaama akka ta'e hin beekonni kana diqaalaan bakki inni deemu isa jechuun bar shafaa'ul ummati bar bilisummaa Oromoo jaanni bilisummaan Oromoo maali yoo fedhe akkatti akka fedhetti feestaalan naqatee haa deemuuni. Shafaa'ul ummati isaa bar gaafa rakkoo san dhufee si cinaa dhaabbatee rabbii keenyatti kan manguddummaa nu dhaqu innaa nabi Iisaa irraa kaaftee ilaa Aadam irraa kaaftee ilaa Iisaatti nabiyyoonni hundi nafsi jee yommal qiyaamarra gaafa inni ummanni nabiyyoonni hundi rabbii biratti dhiyaachuu dadhabu san minbara rabbii arshii dhaqee kan rabbii bira suduuda bu'ee cinqii aduu yommal qiyaamaa sanirraa alaal aduu yommal qiyaamaa sanni beeytaami gaafa dardarri waan gaarii dalage gaaddisa arshii jala ta'a namni gizee dardarummaan dalagatin urkaan asitti aduu gubinsarra afaaniin nama cuqqaalti jaan gaafa rakkoo san shafaa'ul ummat umlilaal uumaan rabbii hundi bineensaa waraabisa nabiyyuu Muhammad bira dhaqanii sallallahu alaihi wasallam rabbii keenya bira dhaqee hogguu suduuda bu'uuf rabbiin keenya ol ka'i Muhammad yaa Muhammad ol ka'ati maal na gaafata maaliin sii ta'a jee rabbiin keenya akkasitti jaalala isaa dubbatu san kana diqaalaa bilisummaa Oromoo jinnii jee haasa'u kana haa uffatu maqaadha kuni kun Oromoo sii miti Amaaraa sii miti kun bakka namumaa miti kana jechuun Goomaan anjoon silaa rabbiin kiyya nafite kalloo isaa tanarraa kaaseetiin silaa kalluma isaa sun akkatti addabaabee irra oofa ture silaa laal silaa zeeta danfiseetiin mataan naqaa jidduu anumaa beeka laal kana jechuun rabbiin keenya ni jiraami namaa miti rabbiin keenya furmaata haa kennuufi dhugaan nabiyyi keenya namatti kun jiru. Sana jechuuti yaadni yaadiyate namticha kanarratti fito akkana yaa jechuudha. Maquma isaatu yaamummaan fadhu kana rabbummaan nun ayyaamsisini kana diqaalaa aboo maalumaan jaan afaanumaan qabu kana baktiidha kana baktii jaan waan baktii waan ajaa'iba tortora ni beekta tortoranni jechuun tortora sani cumaallee nagee qaba. Hayyoo hordoosinis yaadinni isaa kana ibsatee jira asumaan karaa nama biraamee waliin hayaanuun isiniin jaa. Haagaa kun akkuma agartanitti ammaan tanaas bakka tanatti callaa fi saaladdiin argamaa isaanis yaada qaban haa ibsatanii mee namticha tortoraa irratti waan ibsachuu fedhan waan jechuu ni barbaadan haa ibsatanii nu hordofa. Waan namicha kanaa bar haasoomiin dhumu inni islaamaa arrabsee
biyya kanaan bulcha jedhamu yaanni isaa maali qo'e kaayyoon isaa maali islaama oromootii waan hedduu dabarsee biyya kanaafis nama qabsaa'u jiru ilaa zaammaa tanatti numa beekna islaama oromootii namichi kun oromoo walitti diiguuf dhufe kun shayxaana ibliis ni beeytanii ibliisii kana haa waan jiru jiru waa'ee isaa ibliis kun illuminaatii jedhanii maali haa kana rabbiinu ajjeesu aboo kana dhiisimen duraa ishi kana aboo maaliin jaa kun amantii hin qabu wooma itti amanuu takka hin qabu amantii ni qaba yaadu garuu amantii ni qaba yaadu garuu ilaa ammaa oromoo maaltu asiin gee kophaa isaaniitti asiin gaannu yoo islaamni keessan jiran inni maal sila ta'eef numa amantii tokko hin qabu sila kiyyaan wasaqni kun akka kiyyaatti garuu iddoo inni itti argamutti qaamni seeraa osoo nuufanni se'uu silaa gammachuu kiyyaan hanga kiyyaatti akka ajaa'ibaatti bakka silaa qixaata ajaa'ibaa irratti gaggeeffamuu qabaan jaan ammoo akka kiyyaatti hara kiyyaan saniifuu bakka imalmaanaa nu gaddisiiste islaama guutuu takkaan keenya islaama ta'e kan gaddina hin jiru haasoo kana dhagee saniifuu kana rabbumaan akka godhe nurraa godhu boo kara qabe nurraa qabu kun shayxaana rabbumaan karaa godhe haa godhu jechuun yaanni kee ibsatte jechuudha kanuma shayxaana hunjeun shayxaana macarrasha shayxaana miti kun saniin adda shayxaani nu amanti teenyantu hin takka kun shayxaana ayya namichi kun islaamaa bicha miti nama oromoo ta'e hunda sablammoonni uummanni Itoophiyaa hunda kana waan fudhatama hin qabne waan ni jeequn fudhatama takka hin qabu kana rabbi jazaa isaa kafaluuf kun waliin nu diiguufi malee waliin nu jaaruufi miti anna dhaaba bilisummaa oromoo jaa aboo maal ta'etan namni hin beekamne tokko waan badaan beekama jedhama inni nooti akka waan badaan beekamu jira aboo rabbi ajjeesu kun hayya hordoftoota fi daawwattoota keenya kunoo isaanis yaada qaban ibsatanii asumaan waliin karaa nama biraa haayaanuu isiniin jaanu hordofa kunoo akkuma agartan kanatti ammaan tana ikraamee biratti argannaa ikraam ziyaadmee namticha du'aa kanarratti yaada qabdu haa ibsattu nu faana tura mee ikraamee maal jechuun feeta namticha kana maal akka ta'u feeta mee ibsadhu egaa namticha kana gantuun jaani namtichi kun amantaas hin qabu akka yaada kiyyaatti oromummaas hin qabu oromummaa jechuun amantii osoo hin tahin oromummaa jechuun dhiigaa oromummaan lafeedhaa namummaadha kanaafuu inni oromummaattis hin jiru amantiittis hin jiru hoo oromoo ta'e silaa yaada akkanaa hin yaadu ture oromoon musliimaa isaa qabaattu waaqeffataa isaa qabaattu pheenxee isaa qabaattu pirootestantaattis waan feete haa qabaattu amantiin waanuma lubbuun ta'e itti sifeete itti amanta malee oromummaa miti oromummaan ka guddattu hoggaa amantiinis waan macufaanuu bakka takka taate malee akka isaa kanatti oromoon musliima taate nurraa haa baatu jee ta guddattu hin jirtu ammaas immoo nabiyyi jechuun afaan isaatiin ka yaamamu miti nabiyyiin keenya kabaja qabaa unkwaan isaa miti ka alamni citaa mukni timiraalee ka goggodhatee sagadee fi haa egaa mee ikraamati yaada kee kana akkanatti irratti ibsattee jirta namtichi kun mee akkam akkasiitoo feete mee akkamitti akkasii qixaaxama feete akkam akkasiitoo feete mee yaada kee ibsadhu mee egaa namni nabi muhammad tuqe unkwaan tuquu mitiiti maqaa isaa kara jallisee kayaamamee mittu akka islaminaatti qixaaxa guddaa eeggataanii inni warra azaabaati an tuquu kiyyaanichittuu ganaa rabbiin isa qixaaxuuf ta'a rabbiin azaabaan isaa hawa hun akkuma agartanitti ammas nama biraa bira deennee jirra mee dura irratti obboleessa kiyya maqaa kamiyyuu siin jaan maqaa kiyya yeroo faadamnaan jaan yeroo faadamee namticha kanarratti atis mee namticha nabiyyi muhammad arrabsa kanarratti yaadni ati qabdu maali maal ibsachuu fedhe ibsadhu mee yaadni kiyya namicha kanarratti hedduun dhagaamee jira innaa namicha kana waniin hin jechuu barbaaduun akka nama du'eetti ilaala baqa namni du'e si jammar baqa waan takka nama du'eerra waan laalan hin qaban beekte innaa beekumsa dhabuufi baqa akkana jee innaa kanaafuu namichi kun haala dogongoraa keessa jira jechuudha maaliif nabiyyi muhammad jechuun sallallahu alaihi wasallam samii fi dachiin ka isa kabajje mukaacitaalleen isa kabajjee jirti kanaafuu inni nabiyyi muhammad irratti akkana haala kana jechuun isaa
bakka haala jibbamaa tokko agarsiisu jira jechuudha. Innaa tanaafuu haala dogongoraa tokko dubbatee jira jechuudha. Tanaafuu nuti islaamni bakka tokko taane waan akkanaa kana ofirraa eeguudha qabna jechuudha. Islaamni duraanuu odootuma rabbiin yaa'u diin isaanii odoo jibbanii ta'e yaa'u rabbiin diinii isaa asiin gaate beekte. Tanaafuu nabiyyi Muhammadiinis ergamaa rabbii ta'uu beeynee itti amannee ilaa har'aas geenyee jira. Innaa tanaafuu nabi Muhammad tuquun danda'ani beekte. Tanaafuu inni Toon nama akka nama baratetti illee akka nama wallaalaatti illee waan akkanaa waan hin taane jechuudha. Nama baratee sin jaamu kun nama wallaalaa sin jaamu jechuudha. Nama gocha namni tokko raawwate gochuu kun jechuudha. dhugaa keeti naa waan isarraa eeggamuu miti kan je'ee jechuun si jammar nama akkanaa kanarraa hin eeggamu haala badaa tokko haala islaamni bakka mataasaa itti qaqqabatu keessa nama godhee jira dubbiin inni jeequni dubbii dogongora takka dubbatee jira. Tanaafuu islaamummaa jechuun yoo islaama kan tuqan ni bakka biyya kanarraa ni kaasana kan jaan kan taate isaanii kaafama malee islaamummaa kaasuu hin danda'ani. Islaamummaan guddoodha. Islaamummaa tuquu hin danda'ani harkiyyaan. Hayya nu galatoomii sin jennaa roof keenya nu galatoomi. Hayya isinillee galatooma. Hayya hordoftoota daawwattoota keenya kunoo namni qabu kunoo kana ibsatanii jiranii akkuma keetitti yoo mee akka nama musliimaa tokkotti maaltu si dhagahame maal ibsattaa yoo naan jettan akka hiyyaatti onni dhagahame amantaa tam keessa amantaa kiristaanaati moo amantaa pheenxeetiitu amantii namaa tuqii je'ee nama gorsamee kitaaba kamtu jira mee kitaabni akkana amma akka hiyyaatti yoo nama amantii isaanii arrabsee akka fedhatti tureessuu hin danda'a. Garuu maal rakkoon amantaan tiyya akkana nama gorsu sirrii miti. Waan ana ajajne jecha garuu hin godhu akkaan fedhetti arrabsee anqaashashee dura akkaan fedhe godhuu hin danda'a. Garuu amantaan kiyya waan hin godhu jecha an akka namticha kanaatti waan baalagee hin ta'iniif jecha saniif hin godhu jechuun waan akkana waan amantaan kiyya naan ajajneef saniifi anna duuba saniifuu namtichi kun namtichi tortoraan nabiyyi Muhammad dhiisi maqaa nama musliimaatti udaan nama maqaan nama musliimaa gartee udaan nama maqaan musliimaatu hin ga'u nabiyyi Muhammad dhiisiiti inni sana haasa'uudhaaf ganaa aboo namticha kana wallaahi laaziim waan aboo rabbuma beekaa dhiisi waan garaa kiyya kana keessa jira waan dhaggeeme karaa kiyyatti jechuudha akka nama musliimaa tokkotti annaan haasa'u kana dhagee namni musliimaa ta'e namni hin gaddin hin jiru karaa kiyyatti yaadni kiyya kanaa tanaan jaa rabbummaan akka godhu haa godhu kan gaafa inni dhalate du'a dhalate malee fayyaa hin dhalanne namni akkana du'a jechuun raamuu nama ajaa'aa nama tortora nama akkana addunyaa kanarratti poolitikaas haa ta'u waan fedhe haa ta'u waan akkana addunyaarra dhageemtee tumaa hin beektu amantaa namaa kitaaba tuqaanumaa dhageenye rabbummaan akka godhu haa godhu. Tanaan isin jaartota fi daawwattoota keenya viidiyoo teenya kun akkanatti asirra amne isin jenna har'aan tanaa kun namni ziyaada qabu ibsatee jira nagaan nu tura isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.